Fiizikaala bira dabarree ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaadha? Hojii keenya boruuf nu gargaara waan ta'eef. Waan bor hojjennuuf nu fayyada waan ta'eef leadership hamma nama si hordofu hin qabaannetti leadership miti. Hoogganuu hin danda'u dhaabni kun. Leadership is all about followership. Nama si hordofu, nama si dhaga'u, nama yaada keessirraa fudhatee hojiitti geeddaruu danda'u hin qabdu taanaan hoogganaa mitati. Uummanni akka nu dhaga'u, hooggansi akka nu dhaga'u duwwaa otoo hin ta'in fudhatee akka inni itti hojiitti jijjiiru danda'u kana uumuun danda'amu taanaan karoora meeqa hojjette, imaamata meeqa hojjette, istiraatejii meeqa baaste gatiin qabu. Bu'aa fiduu hin danda'u. Eenyu isa harkaa fudhatu, eenyuyyuu hin bitatu waan ta'eef. Hin argu kana. Itoo arguuti hin argu. Itoo dhagahuuti hin dhagahu. Maaliif waan inni bare kan biraa? Isaaf qabsoo sirrii jechuun wanti biraa hojjetame waan inni waggaa 15 20 beeku sana ni nuun baasne nu kisaas. Inni nu kisaas. Blessingii yoo argate malee waan ati taakkoo tokko deemuu hin dandeenye. Maaltu naa gale kana keessatti? Jabana kana barcumarra taa'uun hammam rakkisaa akka ta'e hundi keessan hin beeku. Jireenya ofii dhiisanii rakkina akka inni ta'e baay'een keenya hin beekne. Barcuma wayii irra taa'uudhaan faayidaa wayiitu akka hin argamne hin beekna baay'een keenya. Garuu maaliif cinqama namni barcuma sanaa? Faayidaansa jalaan tuqamne, mindaansa jalaan tuqamne. Barcumitti sanarraa ka'uudhaaf maaltu hamma kana isa boossisaa? Jettee moo yoo ilaaltu waa biraatu duuba jira jechuudha. Ishi qabsootu immoo isa boossisa kan jenne qabsaa'es immoo waa fidaan jiru, bu'aa fidaan jiru. Jijjiirama fidaan jiru. Lakki jireenya isaatu immoo itti hafa kan jenneef immoo tuqamne jala. Faayidaan biraa waan jirtuudha barcumatti sana jala. Barcumatti sana duuba faayidaan biraa waan jirtuuf waan inni dhabamuuf taasisnee jira. Kana godhuu keenya waa biraa miti. Seenaa Oromiyaa keessatti hayyoonni 3,000 ol ta'an seenaa Oromiyaa miti seenaa biyya kanaa keessatti hayyoonni biyya kana keessatti jiru jedhaman kan waliin taa'ame dubbatame seenaa biyya kanaa keessatti waltajjii 2-3 caalu. Eenyuun utuu kadhati tokko durgooyyuu hin kaffalamiifiin baasii mataa isaatiin dhufeeti nu waliin mari'ataa ture hayyoonni keenya. Marii keenya walii galaatiin nu arrabsanii miti. Gatiin qabdan isin nuun jedhanii miti kan deeman. Maal isinaa gargaara? Akkamitti isinaa gargaara? Sa'aatii kanatti maal keessa turre isa laalu. Yeroo kanatti barreen gaddaa. Har'a eessa jirra? Garaagarummaa keenya, jijjiirama keenya, hojiin keenya bu'a qabeessa ta'uu fi kisaaraa keessa jiraachuu keenya sana wal cina fidanii ilaalu. Madaalliin biraan hin jiru. Barreen gaddaa yeroo kanatti eessa turre? Maal keessa jirra? Ifatti dubbachuudhaaf hunda keenya dabalatee hoggansi addana jiru barreen gaddaa yeroo kanatti fuuldura keenyatti maaltu nu mudachuu danda'a? Mootummaan kun hin diigamamoo itti fufaa? Dhaabni kun hin diigamamoo itti fufaa? Dhuguma dukkanni kana keessa ba'uu dandeenyaa jedhee namni baay'een yerootti abdii kutate. Hoggansi baay'een. Karaan nama baay'ee jalaa badee karaan deebinee iddoo keenyatti deebi'uu dandeenyu ifatti ba'uu dandeenyu nama baay'ee jalaa badee baay'een hoggansi dukkana keessa kan ture. Barreen gaddaa yeroo kanatti. Keessumaa hattummaan dhaaba kana mootummaa kana ajjeesee jira dhugaa dubbachuudha. Uummata biratti akka tufamu isa taasisee jira. Hattummaan. Nuti rakkoo ilaalchaa maaloo rakkoodhannis mataa isaatiin sana keessa baane malee isaa olitti
ummata keessatti akka nuti tufamnu jibbamu tuffatamaa akka nuti taanu kan nu taasise hattummaa nu keessa jiru. Nus isa ofirraa kutuu dadhabne tolereet goone baachaa waan deemneef gatiitti kaffalle, ummata kanas gatiitti kaffalchiise. Hattummaa tolereet godhuun nurra hin jiraatu. Tolereet godhuun nurra hin jiraatu. Hojii hojjennu haa xinnaatu, qulqullummaadhaan hojjechuu haa xinnaatu, qulqullummaadhaan hojjechuu danda'u nurra jiraatu. Haa xinnaatu maqaa keenya gaarii, maqaa keenya qulqulluu ummata keessatti dhiisnee deemuu danda'utu nurra jiraatu. Hattummaa baannee bobaa keenya keessatti waan dhufneef nu tuffate, uummanni nu tuffachuu otoo hin ta'in nu xireeffate. Kana waan dhabuudhaaf inni as keessatti gamaaf gamana akkasitti wannoo ta'u kun kana waan bareef sa'atti elmatu sana waan dhabeef muuxannoon inni qabu olola gaggeessuudha. Beekumsiif dandeettiin inni qabu waan hojjechuu danda'u mandara sana keessatti hojjechuudha. Kanaaf kana hojjetu waa biraa miti. Mee amma takka takka taa'aa ilaala. Kaabinee keessan keessattis haa ta'u, magaalaas haa ta'u godina irratti maal hojjenne baranaa jira cal jedhaa dhuma itti dhiisa. Maaltu hojjetame homtuu hin jiru siin jedha. Maaltu jira homtuu hin jiru. Maaliif itti mul'atu isatti arguu hin danda'u. Ganamas galgalas of ilaaliin inni ilaalu kan biraa. Kan biraadha waan ta'eef arguu hin danda'u namni akkasii. Madaalli sirrii ta'eetiin dhimma sana madaaluu hin danda'u. Biyyi kan keenya duwwaa miti bar kan hunda keenyaati. Kan Oromoo kan nama uummata Oromiyaa keessa jiraatu hundaati. Qabsoo kana keessatti qooda fudhachuudhaaf sartifikeetii eenyurraayyuu gaafachuun qabu namni hin barbaadu. Ani qabsaa'uudhaaf ani murteessinaan gahaadha. Uummata Oromoodhaaf. Abdullaaziz Orza eenyu sartifikeetii naa kennu beekamtii naa kennuun barbaachisu. Maaliif hayyoota kan fidne? Maaliif nama jirurra nama yaada fooyya'aa qabu, nama ilaalcha gaarii qabu, komintimentii hamma tokko kutannoo gaarii qabu haa finnu jennee maaliif kana murteessine? Jaalala hayyoota adda ta'e waan sammuu nu naannesseefi miti. Hundi keessan aanaa keessan keessatti beektu, magaalaa keessan keessatti beektu, iddoo bushitan, iddoo hojjettanitti akkaataa waggaa kurnan har'aa digdaman har'aa hojjennutti har'a hojjechuu hin dandeenyu. Waan baay'een is completely different. Geeddaramee jira. Beekumsa sanaan, sammuu sanaan, ga'umsa sanaan hojii har'aa hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo kamiyyuu caalaa hojiin beekumsa gaafata. Hojiin dandeettiif muuxannoo gaafata. Kutannoos gaafata. Ta'aa dhufeera waan ta'eedha. Dirqama ilaaluun nama ga'umsa qabu walitti fidanii miiksi godhanii kan muuxannoo qabu jira, kan immoo yaada qabu jira. Kana walitti fidanii humna akka walii ta'uu danda'anitti yoo ijaaruu ba'an kaleessa bara uummanni kan nutti galagale namni baay'een hattuun baay'een nu keessa turee jira, sobduu baay'een nu keessa turee jira. Hundi garuu hattuun turre. Maaliif nutti galagale? Hoogganuu waan dadhabneedhaaf. Maaliif hoogganuu dadhabne? Ga'umsi keenya iddoo sana waan hin dhufneedhaaf. Zisiisi innoo biraan ta'u. Rakkoo ilaalchaa maal haa jennu iyyuu malee seektaraan kanatu dhabame haa jennu malee kumuleetiif riizaaltii isaa yoo laalle sadarkaa nuyi itti uummata kana naannoo kana irratti hooggannu beekumsi keenya waan hin jirreedhaaf feel godhu. Dandeettiin keenya sanaa ol deemuu hin dandeenye. Beekumsi keenya sanaa ol deemuu hin dandeenye. Fixat haa dhufne. Nu keessatti bara waan nuti haasofnus hin beekama. Akkitti nuti hojjennus hin beekama. Aadaa tokkoof tokko deemnee yoo qalbiidhaan laalle hongee gogiinsa yaada haaraa kalaquu uumuu tu nu mudate dhaaba keenya keessatti, hoggansa keenya keessatti. Kalaquu uumuu
nu mudate dhaaba keenya keessatti, hoggansa keenya keessatti. Waan haaraa burqisiisu, waan addaa kalaqanii fidanii akka itti hojjetamuu danda'u kanatu goge nu keessatti, dhaaba keenya keessatti. Hamma yaadi haaraan dhufee, yaadi bishaataa ta'e dhufee, waan biyya fayyaduu danda'u dhufee akkasitti fudhannee hin hojjenne foormaatii kaleessa bare foormulaa kaleessaan waggaa 10 har'a hojjenneen har'a hojjechuu hin dandeenye. Foormulaan sun feezaawut godhee jira. So sirriitti eessa jira humni keenya? Dandeettiin keenya eessa jira? Kiiloon keenya eessa kan inni madaalaa jiru? Sanaaf immoo maal itti da'uu, maal itti dabaluu qabna kan jedhu yoo ilaaluu hin dandeenye hin danda'amu. Taakkuu tokko fuuldura deemuun hin danda'amu. Isa jirus humna isaa ga'oomsaa barsiisaa. Isa kanaan dura qabsoo kana keessattis gatii kaffale. Itti rakkate asiin ga'e. Akka harree wayiitti ba'aatti fe'attee wannoo jettutti achi kan gattu otoo hin ta'in qabsoo kana keessatti, mootummaa kana keessatti gatiitti kaffaleera waan ta'eef isas ga'oomsaa humna itti hora. Humna haaraa kana immoo finnee beekumsa kan qabu immoo itti dabala akka inni wal cimsu humna walii ta'ee deemu yoo godhuu baanne instituushinii cimaa, dhaaba cimaa uumuu hin dandeenye. Seenaa addunyaa keessattis wallaalaan biyya jijjiiree hin jiru. Wallaalaan biyya jijjiiree hin jiru. Biyya jijjiiruu mitiitii instituushinii xiqqaa tokko maatii jijjiiruu hin danda'u. Beekumsa dheebochuu qabna yeroo hunda. Beekumsa yeroo dheebonnu immoo iddoo jiru waraabbannee dhuguu qabna. Ija hamaan ilaaluu hin qabu namni. Eenyuuni hayyoonni dhufanis haa ta'u warri jiranis wal gargaaranii hojjetan dhaabni keenya mootummaan keenya yoo cime eenyuun fayyada? Uummata kana fayyada. Nuunis nu fayyada. Barcumni kun immoo ristii namoota muraasa keenyaaf kenname miti. Kan hunda keenyaati. Kan nama itti hojjechuu danda'uuti. Rakkoon akkasii jira. Kanaaf ifaa kan ta'uu qabu hayyoota ofitti hamaknu waan jenneef hojii wal xaxaa ta'aa dhufaa jiru kana humna dhaaba keenyaaf mootummaa keenya keessatti qabnu qofaadhaan hojjechuu keessaa ba'uu akka hin dandeenye waan agarreedhaan.